هنا رولك إن آري زاني ميرو جلو بديم نبتة uno ole ergatiat jira kuno amadin kabenya nama hisab sun jabat dame milena nama besajini babde talabate tiyaw milena abi kumari babrutam bide ezda adi labadi ya gadde vidya bole to yezanu arra me dilafte natina to kuno milena lama kumari bat orbati gurguram karan di bilam animmo gaba sam milena abi kumari babrutam bide adimmo la babi milena walirradde لبابي من ويرتي ميلين ما ميلين ساجين هنقوده قبل ذلك كبيرنا كيرتنا في المام في أحمد نيجا بدبيونا obsille sinjetti garuu kuni shira miila baasee deemu Ahmad maalti godhe obboleessi keenya kuni hamma sadarkaa kanatti irratti duuluun jaada irra godhuun bobba'uun kun maaliif si barbaachise? Di me hajuru kabenya isa mal tu tilmamun sige jani me kan ko bana ga na ga da biyo iya assalamu alaikum na ga ba ko me Ahmad wa alaikum salam kabenya riyati ilmamun mal tu sige sige iya abbani dhimma Muhammad bayanatti fakkaata akkas isa hayi animas siga badana jadi sabi yo ana jabda si qofa waliin tilmamu malti sige labatiya samme kan beta bitam okay Muhammad bayan qofa dukaana sa obboleessa kiyya Muhammad bayan na dhageeffadhu haye okay naajeb gabi ja khala tinabi yo gaaffii keetti deebina arrabsoota amantamoo yaada mormuttaman jalqab awwaan arraba sanjiru ويا رباز من أمني يا دي تقول لهم كي يوم كانوا كفانا ناديم أبيني كي مال لقطية تنجابا بني وجين إرتا ulagaa guutuu barbaachisa si duukaa soofanis atis ulagaa lafa kaawwannu qabna akkasitti waliin haasa'u agoon ulagaa maal boobaru abeenya kiyya maal tilmaamuun jigeen jedhee baran ayyee tolee na dhageessi waan jedhee maame jarbitiisa labatiya bichaa'u miileedhaan akkuma maame na dhageessi obsi Muhammad obsi garsiisuuf dirqaman qabdu. No, bari miileena lama bikan ni gaaji bari yoo gurguratu. Naajee bis. Siifan deebisa. Jalqaba naafatti waliin haasa'uu fi dhaggeeffadhu ulaagaa lafa keewwanna. Ulaagaa. Ayyee. Mana keetti dhufe miti. Ulaagaan nuti lafa arrabni jiru. Lammata dhimma keetiin waan wal qabatu viidiyoon sooshaal miidiyaa irratti dalagee feesbuukaa fi tiktook irra jiru kanaan wal qabatee na gaafachuu dandeessaa siifan deebisa rakkoo tokkitti hin qabu bifa hayyee bakka arrabni hin jiru na xumursiisi hayyee arrabni jiru kabajaan wal wajjaa doona biyyo angasi na qabadha gaafin gaafadha na xumursiisi Ustaz Ahmad na aasaanan yeroo na naasa'u amma gaafan xumuruutti nan dhaggeeffattu taanaan dhaggeeffadhu sittin hima nan dhaggeeffattu taanaan mana keetiin gadi bu'a gadi bu'ee akkuman viidiyootiin deebisii kenna sanan deebisii kenna rakkoo qabu si galee qoy hin fixanne dhaggeeffadhu dhimma siifan kenna maammee abshira biibii siifan kenna dhimman viidiyoo sirratti dalageetiin wal qabsiisee gaaffii narraa qabdu na gaafachuu hin dandeessa. Anis maaliif akkam viidiyoo kana sirratti dalage siif deebisuu nan danda'a rakkoo tokko hin qabu obboleessa kiyya. Galatoo. Hayyee fixattee? Fixadheera. Hayyee jalqaba irratti obboleessa keenya Ahmad ol bahi maaltu buuse shootu deebi. Maaltu buuse? Yenjii yeroo haasoftu Ahmad jiitu maasee malee obboleessa irratti shira akkanaan dalagu kuni diina kan kee. Obboleessa kiyya si afaan hin beeyin obboleessa keetii miti. Namni mana warri modeetara qabda wayii buustan. Piliis nama hin buusina. Of tuulummaa keessa isaa guuttee jirtu tanas haasaa gisee haasa'u namni of tuulummaan hin haasa'u.
shira namarra dalagee Eenyu sirnaan buuse? haasa'uu qaba Eenyu si buuse? galee. Ofii bu'e. Lali moderatira kee laali maama bayan yoo nama irraa gubbuudhu nama garii buusuun sirrii miti dogoggora yoo No, Laan isa hin buuse buufne ta'e. no, ofii no, no, bu'e no. bara ofii bu'e. Beeka bu'ee dhaqqee beeka bu'ee fattaa laa bara kakkamseete shallee Yaa amantiiti bara. Nama Maal godhe obboleessoo namni islaamaa tokko maal godhe fakkeenyaaf irratti duule wallagga dhaqee warqii jalaa guure moo Dubaayii jaartii isaa mana ijaasaa jalaa buuse hoolaa kana jala amantiin himaa ijaas gubbaa taa'e akkamiin namni mana namaa maamma bayaan sirriin jirtu hin jenne obboleessa yoo nama obboleessa islaamaa ta'e ofitti dhiyeesse maamma bayaan amantiin teenya akkanaa miti akkana jee gorse maal feeta rakkoon tantee maali sirna wajjinaa hinaasa'u akkamiin namni mana miskiina kanaa dhaqee irraa isaa obboleessoo maal ballee amma dhugumatti maamma bayaan nama Taateen ofirraa dhabe wallah wallah. Wallah ijoollee wallah. teenyaa anillee takkaa bakka geemaa dhaqee hin beeku guyyaa geema maamma bayaan kana nin dhufa namoonni ijoolleen teenya piliis finxaaleeyyummaa gartee shallee tokko kaminisootaa taa'u abu mu'aaz amma geemni isaa geenyanii maamma bayaanii eefa amantaa ustaazummaa isinii dhiise jee turee jiraanii beektanii mi gaarii Ture mul'ata. tanaaf turee jira tanaaf kanan Amma wacan. waan kana fashaleessuudhaa fi geema isaa kana fashaleessuu fi wal qindeessanii dhufan. Laal dalagaa Ilaala isaanii amma biyyoo waan isaanii kana jalaa waraabbachaa waan isaan uummanni hinaaftuun sheekota jettee binti islaamii saamtutuun gootu kana maama bayaaniin piroomoshina jijjiiradhuun jeen inni taa'ee isaanii hojii boo maali wanni akkanaa tun. no inni bara wajji asoolde maallaqa na ergi boleessoo deemiti hattuu jeeni barreeffama abu muhaasaniin. Hai. Wala kana jen hattuu jaasii gaxareer gabbuu jen hattuu ummata saamtaniitu fi anarratti duultanii jeeni. Saamtota sun saamtota. No ambar ani innummaan arra akkamitti yaade bari yaada arra isaanii kanaan naagale arra No, wajjaa mari'atanii jedhan dhufan. qabaara akka. No, Geemaa guyyaa mari'atanii lama qabatame. Waan hamtuu afaanii baasiifnee mana hidhaa galchinaadha. Maaltu naa gale sheeka tokko arra wal garre. Ejaa isheen ejaa arra wanni dubbii jajjabaan nannatti dubbatu jaraa wal marateedha. Kannummaan amma isheen bar sheekotuma lafaatan dadhabeeran abu muwaas malee amma isaanummaatti isan natti Obboleessota isaantu erge hidhata Si'uu guddaa qaban. ijjeessan. Jarri kun mootummaarra hariiroo hojii qabu gaangistiroota hin beekamu. Dahoo amantii godhattee jarri kun waan itti jirtu gaafa Wallahi, tokko wallahi. numa baati. Dhugaan ni baati. Gaagistaroota gurgurta. Maallaqa uummatarra saamanii deemanii miliyoona 16 jedhanii wal lolan. Maamma bayaan miliyoona 16 guurtanii fi maqaa nama ibiddi zayitiin gubate maallaqa miliyoona 100 ol guurtaniiti fiirra wal lolaa jirtan isin taasifaa jirra jechuun nuti. Hawaasa nuti. Ifa nama qalbiin isaa rabbi sodaattu. Nama keessa isarraa rabbi sodaatu. Sigalee rabbi sodaa isaa rabbi nu haa kennu. Wal saduun gaarii miti. Wal miidhuun wal zallamuun gaarii miti. Wallahi sinje. Kanaaf amantiin abbaan rabbii amantii ilmi namaa ittiin of tissa malee amantii nuti ittiin tissinu amantii abbaan rabbi. Rabbiitu asiin eege amantii maamma bayaan osoo qawwee fudhatee gabbee amantii waan godhus hin qabu gaachuu. Kanaaf mucaa kanarraa dhaabbadhaa. Wanni nuti isiniin jennu dhiisaa miskiina isinirraa jiraatu. Namni kun fuudhee ilmoollee godhatee jira. Mana tolfatee jireenya isaa haa gaggeeffatu. Please rabbi sodaadhaa irraa dhaabbadhaa. Ana ganumaa jechuu barbaada gara mul'ata. Maaluma godhin gaara. Annuma nam tokkollee hin tunin. Hunnummaa ani nama godhin. Aboo obboleessa kiyya bakka akiraa hin fedhu yoo nan jiis mirgan qaba obboleessu. Naman tuqu nama gaa hin jiru bakka meesuma dhaqan jaara ummatuma kanarra yaa obboleessa kiyya. Oke birraa oke. Nama tokko gartee Maama nama arrabsaa hin jirru. Maama bayaanee eegi saba biraatti wanni galtuus hin jirtu. Oromoon amantaa adda addaa ol dandeessee wajji jiraatti. Jarri kun dhugaa yoo dubbanne amantaas hin qabu. Jarri kun aayidooloojii suudii tanii nan duratti jawsan qabatanii biyya teenya balleessaa jiran. Amantaa miti kun. Aayidooloojii aadaa Arabaati wanni isaan itti jiran. Namarratti jannata bitachuu azaaba gurguruu wanni kun aadaa isaaniiti.
amma dhufanii wanni isaan kana jettee ati Oromollee itti buutu hin jirtu. Bilog godi Blog mucaa riippoortii godhaa jiru kana bilog godi Maamad Bayaan bilog godi mucaa kana. Buloo godheen jira. Yaa bilog godi yaa. ka riippoortii godhaa jiru deemi riippoortii nama hedduun hin dubbisiisin hadiisa. Akkasi Maamad Bayaanii jara kana I think irra dandeessee waa hedduu irra argamte. Binti Islaamillee ni miskiin. Riippoortii eenyu riskoo ta'ee dabboo raasaa holdisanuu bar Oromoon tun bar ana malee. Fitime Amma nama qaama saalaa meeshaa isaanii hudduu ol qabanii uummata jallisan san waa takka hirraan dubbatan jechuudha. Aboo bar amma hantuuta kan ijaaratan hin Moditara biti mucaa shaayuu kana bilog godi mucaa shaayuu kana bilog godi. buloo godheen jira. Okay barreessaa jira malee. Akkasitti abbiyyoo nyaata nyaadhetan